namoonni 110 kanneen keessaa warra poozitiivii ta'an yeroo sanitti yaalamaniiti. Xiinsammuu isaanii irratti hamilee itti uuma jechuudha. Dubartoonni waldaadhaan ijaaraman dhibee kana of beekaniitiin warri qaban akka yaalan. Namni tokko dhibee kanaan kan qabamee argamee isni dubartii san yaallee jira jechuudha. Kun amma bu'aa guddaadha. Maaliif lubbuu dubartii takka lubbuu nama tokko baraaruu jechuun waan guddaadha jechuudha. Aliyyii jedhama waldaa dubartoota godina Arsii Lixaati. Nu har'a argamnu qajeelcha mana sirreessaa godina Arsii Lixaati. Wanti asitti argamnee fi sirreeffamtoonni gaaddisa seeraa jala jiran dubartoonni baay'inni isaanii nama 120 ta'anii duraan dhufnee isaan jiraachuu adda baafannee lakkoofsi isaaniillee mana kana keessatti itti gaafatamtuun dhimma dubartii hin jirti. Isii wajjin taaneeti dubartoonni nama 110 jiraachuu erga adda baafanneen booda waajjira fayyaa deeggarsa gaafannee fayyaa godinaa wajjin dhibee daddarboo kan akka kaansarii fiixee gadaamessaa, kaansarii harmaa akka qoratamanii yaalamaniif haala mijeessinee jechuudha. Kanaan wal qabatee guyyaa lamaan dura leenjii kenninee fi hubannoo kenninee fi umrii isaanii adda baasne erga umrii adda baasneen booda immoo hubannoo kana erga fudhatanii itti amananiin booda qorannoon kun akka gaggeeffamuuf guyyaa hadhaa qorannoo gaggeessaa jirra jechuudha. Erga qorannoo fiixee gadaamessaa gaggeessineen booda maqaan koo Fallaqaa Garii jedhama. Waajjira fayyaa godina Arsii Lixaatti ogeessa fayyaa fi qindeessaa dhibeewwan daddarboo ta'anii fi qindeessaa sagantaa kaansarii fiixee gadaamessaati. Tajaajilli ammasitti kennaa jirru kun tajaajila calallii fi yaala kaansarii fiixee gadaamessaa yookaan immoo sarvaayikaal kaansaar iskiriinii ganda tiriitment jedhama. Kaansariin fiixee gadaamessaa kun gosoota kaansariiwwan jiran keessaa isa tokkodha. Kaansariin gosoota garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf kaansariin harmaa jira, kaansariin gadaamessaa jira, kaansariin fiixee gadaamessaa jira, kaansariin gogaa jira, kaansariin tiruu jira. Kanneen keessaa kaansariin fiixee gadaamessaa isa tokko waan ta'eef isa kana guyyaa hadhaa waldaa dubartoota godina Arsii Lixaa qindoomina isaanii wajjin qabnuu fi akkasumas deeggarsa mana sirreessaa godina Arsii Lixaa waliin taaneeti asitti tajaajila qorannoo fi yaala kaansarii fiixee gadaamessaa kana namoota dubartoota seera jala jiran yookaan immoo sirreeffama seeraa jala jiran kanneeniif asitti tajaajila kana kennaa jira jechuudha. Namoonni 110 kanneen keessaa warra poozitiivii ta'an yeroo sanitti yaalamaniiti yaalii fudhataniiti kan bilisa akka fayyuu danda'an hubataniiti sadarkaa kanarra jiranii jechuudha. Bu'aan asirraa argamu tokkoffaa dubartoonni sadarkaa kamirrattuu namni dubartiin jirtu dhibee kanaan miidhamuu qabdu kuni tarsiimoo biyyi keenya qabatee deemu waan ta'eef namoota kanneen illee haala kanaan atliist adrees gochuu qabata jedhuun isaan kun dhibeen itti jiraate namoonni seera jala jiran kunniin isaan akka tajaajilaman gochuudha. Fakkeenyaaf guyyaadhaa qorannoo goone keessaa kana booda amma itti deemnee haaluma kanaan gorbii kennallee hojii tola ooltummaatiin illee dubartoota waldaadhaan gurmaa'anii jiranii kan waldaadhaan gurmaa'an kan buufanni adda addaa irratti kaansarii fiixee gadaamessaa geggeessuudhaaf dhaabbileen hin jiranii dhaabbilee sanniin faana taanee waajjira fayyaa godinaa faana deemuudhaan namni tokko dhibee kanaan kan qabamee argamee isni dubartii san yaallee jira jechuudha. Kun amma bu'aa guddaadha. Maaliif lubbuu dubartii takka lubbuu nama tokko baraaruu jechuun waan guddaadha jechuudha. Namoota 18tu ilaalame nama 18 keessaa namni tokko yaala argate yookaan lubbuu nama tokko hambisuun bu'aa tokko nuuf jechuudha. Akkasumas marsaawwan garaagaraa irrattis haala kanaan kan itti fufuun waan ta'eef namoota dhibeen kun keessa hin jirreef illee qulqullummaa isaanii ammaan booda immoo kanaa ol akka of eeganii dhibeen kun gama isaaniitiin akka ittiin dhufne of eeggannoo guddaa kan gorsis kennamee akkasumas immoo deeggarsa moodeesii kennaafi ture. Kunis dubartoonni waldaadhaan ijaaraman dhibee kana of beekaniitiin warri qaban akka yaalaman warri hin qabne immoo akka of beekaniitiin fuulduraaf immoo fayyaa isaanii eeggatan karratti hojjennuuf karoora qabannee jirra jechuudha. Xiinsammuu isaanii irratti hamilee itti uuma jechuudha. Maaliif nu amma ogeessa warra seeraati yookaan adabbii seera keessa jiraatanii xiinsammuun isaanii kan duraan miidhamee turullee deeggarsa kana amma ogoon deeggarsa yaalaa kanas deeggarsa qorannoo deeggarsa moodeesii amma
dhufanii kunis bu'aa guddaa isaaniif kennaa jechuudha. Dhaabbileen adda addaa hin jira. Dhaabbileen fakkeenyaaf akkuma qajeelcha kana faana deemneetiin hojjan warshaaleen adda addaa hin jira dhuunfaadha. Nu amma civic society'dha. Paartii keessallee miti mootummaallee miti hawaasa keessa warra gurmaa'eetiin bahee jechuudha. Gurmiin adda addaa mana dhuunfaa keessatti dubartoonni hedduun kan jiraatan ta'uu isaati. Bakka gurmaa'an sanitti fayyaa isaanii eeggachuu gara barnootaatiin gara fayyaatiin faayidaa isaan barbaachisu hunda argatanii mirga fayyaa isaanii akka eeggatan qaamni immoo achitti hojjechiisullee ta'ee gurmeesse sun akka isaan hordofeetiin fayyaa isaan eegsisaniif nufaanallee hojjetaniitiin nufaanallee qindaa'anii akka hojjetan ergaa keenya dabarsinaa. Nu amma qaama adda addaa wajjin hojjechuu hin dandeenye. Mootummaas ta'ee miti mootummaa faana miti mootummaan adda addaa hin jiranii gama waldaarraa warri hojjetan jara faanallee hojjechuuf qophii waan qabnuuf haala kana karoora keenya baafannee kan itti deemaa jiru ta'uu isaati. Galatoomii.